Maluma damata dinako, malif sidibisa waiko, bota koti kana jalate, obita se mamara. Hai tole shamar kafune kanto tafi dawat to thale samluna family jirtu naga kisani naga deni naga tawadayo ar kafune sini janne jirra atran kan kono dawat to takiyawan gammachu gabadde baga gammadani al mawlini sini jechu barbada gammadera na gammada bakkana mata edra ikame jira naga manjechuda kalesa saati jaa shani tikite akan kesa dari yang belum berlalu jenis itu dah karena kata dawat tu kini karena baik yang sudah Madura nak Madura sini jadi aku senaga man naga Ahmad edungat edra kuno mana galera ramu kanan gale hospitalan tu amma galle chuda kana sini chawada payana stola kurum tanis nagada kawat ayo jadi untuk nolu kawat ayo rakan tae gari awat ayo sini chawada juga ada Nam gammada sinin jechu ma fi kabira naga mani sinin jechu barbada dawat ko takiya ko bi marka punata fisa sinin jeda ani da ula kendra naga mo muntu gala kawa ayo ko minta pasar mai wala tabata muntu dari sinin jechu barbada dawat ko takiya Ashi dawat tu takinya video bara fakata terasi mudat kuni terasi baby diramudu bara desi yo jettani aku mambarana sentime irada barana sentime ture chuda irakate iran argate chuda galata waqayo kalesa saati regatin desi tani saati shani fi qixxet indayechu harkan keessa kanini ati bayrak immo gafa hojja lamaffa saati jafi
torba ruubiyaan kun hin deebichuudha. Ambulaansi dhufee na fudhatee asii. Sini ibseera. Viidiyoo waraabee sini gadhiiseera akka innaan ciniinsuurra jiruyyuu. Har'ammoo gammachuudhaan waaqayyo na gargaaree mucaan koo ammadhee isin faana akkuma argitan rafaa jira. Miskiina waan dubbatu hin boo'u. Rafaa jechuudha rafaa jaallata. Akkasi naan rakkisu jechuudha. Booda yoo malee jijjiirrachuu baate yoo kaleessuun dhalate kana fakkaata. Tiraasiinis qophaa'ee rafaa argitanii waan baay'ee qophaa'ee fi yoo mucaan baraan isiniin jedhetu ergee jechuudha. Kana waa ibsiillee wanti ergee jechuudha. Inna kana namatti tola. Baay'ee natti tolee jira. Xiqqoo irriba rafnee irriba na jaanjessee jira jechuudha. Akkana jechaan jira. Otumaan isinitti taasisus nan muka jechuudha. Buna dhugnee malqaa nyaannee inni kan namni taalonni jira. Ani beekumsa galee gadi qannasee dubbachaa jira jechuudha. Kana fakkaata sinin jedha. Daawwattoota kiyyaa sinan jaaladha. Dhugaa yaadni keessan yaadni sin akka jirtan jabaadhu waaqayyo haa hiikuu jettanii kadhannaallee du'a illee naaf gochaa jirtu ture. Kadhannaan keessanii fi du'aan keessan nagaa'amee jira. Nagaadhaan wanti tokko nama arginu opereeshinii malee mixuudhaan yookiin immoo ciniinsuudhaan da'ee jira jechuudha. Kana namatti tola. Inni kaan baay'ee rakkatee garuu ciniinsuun baay'ee narra tureera. Ciniinsuu bisma hin dubbatamuun baay'ee narra ture jechuudha. Baay'ee of naa ol narra turesi baay'ee tokko na hiisiisaa ture. Sagaleen kollee duudeera jechuudha. Baay'ee of naa ollatti ta'ee ture jechuudha. Garuu ammoo waaqayyo haa galatu. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Nangau Sadapaa qammasa. Ishi galatoo ulfaadha. Koo qabaa. Kana akkuma argitan kanaatu jira. Xiqqoo ulfaataa ture jechuudha. Fuula koo ijji koo walitti deema. Utuma naannoo ta'u jechuudha. Irribatu na jaanjessaa jira jechuudha. Mana rafaa fuula fuufanii ijaa koo madda jechuudha. Kana rafte mugde kasalumatti kasala menan bita'e maaraan godhu boruu eegnee binna ar'i gabaa ture Qidame malee narga. obboleettii koos kunaa jirti xiqqaabistii biiftu. Hai, enas tadi. Maal qabdee inni famadee Akkam jirtu nagaa keessanii. baqattee baatee jirti. Kana fakkaata. Bocu. Kaate ilaalaa jirti. Biiftuun isa obboleessa argachuu keetiin maal si dhaga'ame jiru? Obboleessa argachuu keetiif maaltu sitti dhaga'ame? Obboleessa argachuu keetiif maaltu sitti dhaga'ame? Obboleessa argachuu keetiif. Gammaddeetta? Dhugaa? Baatta? Jaalatte? Dhugaa? Yoo gammaddeetti obboleessa hin baatti nungatti isiniin jedha. Daawwattoota keenya baay'eetti tolee jira gammaddeetti isiniin jedha. Yoo mucaa jaaraati ta'eef isin agarsiisu xiqqoo
eenyuta jechuudha. Akkuma xiqqoomaan isin agarsiise jechuudha suura isaan eenyuta. Innaa kana fakkaataan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Peermusiin kan koo biffee keessa. Kan fixu baay'ee fixxe. Kan fixa. Isa ooluun fixa. Muuqiin danfisuu fi kan obboleettiin koo asii gugguuftii isiniin jedha. Warri ollaas buna nuu danfisanii marqaanuu marqanii walumaan hundi isaanii dhanna dhiqaan gaafa xadduraati. Sanbata guyyaa shanitti dhiirri kan dhiqatu dhiira yoo da'ani guyyaa shanitti dubarri immoo guyyaa afuritti jechuudha. Liyyuunatii qabachuudha. Gaafa sanbata irra bu'ee sanbata yoo diggisiidha marqaa jira maaltu jira ollaa hunda waamama. Kana ijoollee nagaatti tura laayikitu qaba.